بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoonni warroonni xiqqoo isin dhaamsawii isiniif qaba. Dhaamsawii qabnu sun irraa wajjumaan laalla jechuudha. Suni maal yoo jettan taate waa'ee tawbaa waan jedhamurraa. Tawbaa jechuun maalidha? Tawbaan maaliif barbaachifti? Kan jedhurraa wal yaadachiifna, kama waliin ilaallu ta'a. Tawbaan rabbitu yoo quraana keessatti dubbate وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كان جاء ربي كينا سبحانه وتعالى قرآن ساكا بجمع كيستي ودبتو أكان هاسا يا مؤمن توتن جدا قال مرمى هذا تاتنين توبتا كركية توبة ديبيا شكما زنبي قبدني الرا أنسيني على رب جدا كناف مسلمتوني نتي قال ربي كينا توبة ديمون برباكي ساكا توبان كل يوم كيستي مبويا كيستي نورا برباكيتو مالك جنان نتي هندي دونغورو علم آدم كل إنساتو هم دونغورو وجين ربي كينا يو أكرن وجيكم رسولي كيناس مال جنان واحد توبا كان الرمال آمني نبرا ديما رسولي كينا صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قابته مالك والله إني لأستغفر وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. بريان كينا رسولي كينا ونجنان كنا في التوبة والعملية من تنسان كرابة إسلام طريقة جنة كرا جنة تنبي سورة إسلام بس كرا إسلام سنكبري يو أنكرت دي متاتي نجاهن بروتا كمالي جنة قولا جنة كنا الرأس ناوي وسي كتوتاتي namoota asin duraa keessaa namoota asin dura turan keessaa namicha wayita turedha. Namichi sun maal ta'e jennaan lubbuu 99 ajjeese jedhan. Nama 99 ajjeese. Isaan ajjeesuu waliin gaaf tokko namoonni bira dhaqee yaa aboo lubbuu 99 namicha wayii ajjeese, namicha kanaaf sila toobaan jira, yoo toobate akkam jedhee dhaqee gaafate namicha kana. Ba'aadha sanii namichi sunillee namicha wayii bira qajeelchee namicha rabbiin gabbaruu biratti dhaqii ibaluun gaafadhu jedheen. Innis ajaja isaa fudhatee gaafas deemee namicha san bira dhaqee abboo toobaan naaf jirtii kunoo nama 99 ajjeesee jira, sila rabbinaa eeyyama naa tawbaarraa natti deebi'a rabbi jedhee rabbiin akkanaaf araaramu gaafate. Namichi maal jedheerree ba'aadha sanii lubbuu 99 ajjeeftee abboo tawbaa wayiitu siif jirtu jedheen namichi kun. Namicha sanillee namicha akka fideen sanillee lubbuu isaa ajjeesee si'inuu dhibba haa guuttu jedhee isaan dhibba guutate jechuudha. Ba'aadha sanii namichi nama biraa birallee dhaqee akkasii sabbariin teennee nama biraa gaafate. Namni sunillee nama caalimaa wayii irratti qajeelchee nama caalimaa san bira dhaqee isa gaafadhu jedheen. Namichi kun namicha caalimaa sheeka caalimaa kan bira deemee yaa sheekota yoo aan lubbuu 90 lubbuu dhibba ajjeesee jira, lubbuu dhibba ajjeesuu kana waliin rabbiin na araarama jedhee gaafate. Na'am eesii araarama jedheen sheenillee jennaan na sheenillee maal jedhanii booda sanii dachii as keessa jirtu tana keessa deemiiti gara dachii akkanaa deemiiti, dachii san keessatti nama rabbi gabbaru jira, tawbaa deebii isaa waliin rabbi gabbarii jedhanii sheenillee garas ergan. فبعد ذلك eegasanii namichi kunis ni deeme jechuudha. Gara san deemee osoo deemuu jiru duutii jirti namicha kana karamatti osoo dachii deemuu saniin gahin jechuudha. Ba'aadha sanii deemee namichi kun dachii tana walakkaa yoo inni gaheetiin jedhe duutiitti dhufte. Duutiitti dhufu waliin namicha kana eega duutiitti dhuftee malaayikaan cadaabaatii fi malaayikaan jannataa irratti wal dhaban. Irratti wal dhabuudhaan isaan ruuxii isaanitu fuudha jedhan warri malaakaan jannataallee, malaakaan cadaabaallee ruuxii isaanitu fuudha jedhan. Malaayikaan rahmataa maal jedhanii namichi kun amma tawbaa isaatiin qalbii isaatiin niyyaa isaatiin gara rabbii isaa deebi'ee jira, tawbatuudhaaf qophaa'ee jira, kanaafuu ruuxii isaanitu fuudha jedhanii